addunyaa kana keessa socho'a. Addunyaa wantoota faallaa lamaan marfamtee dhala namaa of keessatti hammattee kaaniif gammachuu arjoomaa, kaan irraa gammachuun ni qabu booji'aa, sakaaniif immoo gadda gumaachaa orbiitii isheerra naanna'aa ooltee bulti. Addunyaan kun isa gammachuu malee uumamuu gaddaa tasa quba hin qabne, akkasumas isa gadduu fi gidirfamuu malee gammachuun jiraachuunsaa kan gurraa hin qabne, qaamota faallaa fi walirraa fagoo teessoo tokkorra keessee konkolaataa isheen geejjibdi. Yaa addunyaa kana, addunyaa raajiif addunyaa qaanii, siniffama gabaabaa. Deebii harmee. Falmataa jedhama jireenya isaa wajjin akka morma wal qabee wal'aansoo keessa galetti jiraachaa nama dirree addunyaa kana keessa jiru. Har'a haalonni jireenyaa itti dukkaneessanii abdiinni boriif qabu laamshessanii boquu waaqni ol qabee uume gadi buustee umurii isaa kanaan hadhaa jireenyaa danuu dirraa guyyoonni baatan hedduu sagalee abdii kutachiisaa baay'ee deemsa isaa keessatti argee dhagee isas mudatee tarkaanfii deemsa isaa marayyuu yaaddoof dhiphinaan takaaltee kuffisuuf wal'aansoo qabaa jirti. Egaa uumamummaan waaqni miira yookaan fedhii waliin dhala namaa uume. Kanaaf eenyuyyuu fedhii guddachuu, fedhii gaarii jireenya isaa keessatti akka ta'u hawwuu fi fedhuu qaba. Falmataan jireenya isaa irraa ilaalee waan abdatu miti, waan jabaatuun fakkaatu. Haa ta'u malee borii fi egeree isaa tilmaamee yaadaanii malee garuu gammachuun guutamee jireenya hamaa keessa taa'ee kolfa xiqqoo kolfe, abdii ofitti hore. Falmataan imala yaadaa keessaa dammaqee eenyummaa isaa har'aatti immoo of deebisee ariitiidhaan gara manaatti galuuf tarkaanfachuu eegale. Dhalli namaa iccitii gola addunyaa kana mara keessa jiru utuu dandeettii arguu qabaate silaa gola addunyaa kanaa waan garaa garaa hedduun guutamtee argamti. Gola isa tokko keessa wanti hunduu filannoodhaan filatamee raawwatama. Nyaanni filatamee nyaatama. Uffanni filatamee hunduu filannoon raawwata. Gola isa tokko garuu jireenyi filannoo osoo hin taane jiraachuuf dhibuudhaan raawwatama. Jiraannaan kan jirutu uffatama, kan jirutu nyaatama, kan jiru malee filannoon homtuu hin godhamu. Dhimnaan immoo dhiisuudha, taa'uudha. Haati falmataa warra gola argannaan nyaachuu fi dhimnaan dhiisuu keessaa ishee tokko. Hiree ishee ta'ee jireenya jaaddoo fi dhiphinaan gara ishee dhuftee waa'ee ilma ishee falmataa yaaddee teessee immaan ofirra lolaastee ciniinfachaa waa'ee dhala ishee abbaa malee guddistee waliin dhamaatti. Miira gaddaa keessa seentee wawwaachaa bu'aa lafaa ol kaatee gara manaatti ol seenti. Yaa gara haadha jireenya guutummaa ofii dhiisuun dhala ofiif jiraatu, beelaaf dheebuu ofii dandamachuun dhala ofiif yaaddoo. Haati falmataa gara manaatti ol seentee meeshaalee nyaataa homtuu keessa hin jirre sila ofiin qadaadde akka waaqni dinqii godhee guuteetti eeguun kanas sanas ni banti. Sanuma gadditees deebitee cuftee homaa falas dhabdee harka duwwaa mana duwwaatti ilma ishee eeguu murteessite. Yeroon mana barnootaatii galanis ga'ee jira. Falmataan akkuma mana isaaniitti dhiyaachaa jiru yaaddoo fi dhiphinni jireenya isaas dachaa dabalaa qofaa ofitti haasa'aa imalarra jira. Guyyoonni isaa hedduun dhiphinaan kan guutanidha. Sammuun isaa waa'ee tokkitti haadha isaa yaadee waa'ee jireenya isaa dhiphachaa qofaa ofitti haasa'aa fuula isaa dukkaneessee gara manaatti deemaa jira. Kana gidduutti mucaan callistee duuba isaa deemtee isa ajjabaa turte. Biiftuun duuba falmataan dhuftee sakkoo isaa turte. Falmataan addunyaa qofummaa keessaa dammaqsite. Biiftuu mucaa daree barnootaa isaati. Booji'amtuu jaalalaa. Falmataatti qorumsi kallattii arfaniin xiyya isaaniitti darbachuun harka kennisifachuuf yaalaa jiru. Harmeen isaa dhibee duraan ishee gidirsutu har'a humnaan olii dhiphisee laaffisaa dhufe. Falmataan nama itti fiiguus dhabee gara dukkaana qorichaa tokkoo fiigee deemee haala harmeen isaarra jirtu mara itti himuun akka qoricha laataniif kadhate. Ija guutee dhaabbatee
bitachuuf qarshii homaaf harkaan qabu. Kanaaf sassaalfachaa tola akka kennaniif irra deddeebi'ee kadhate. Haala harmee isaarra jirtullee tokko lamaan itti hime. Haa ta'u malee deebii ni argate. Isaan ni eegee hin taane. Gaddaa hamilee dhabaa dukkaana qorichaa sana keessaa ba'ee garatti goruu wallaalees takka dhaabbatee asiif achi ilaalee yaaddoo isaaf furmaata dhabee qajeele. Haati isaa mana keessaa dhiphina guddaa keessa jirti. Dhukkubni ishee waan itti ka'eef dadhabdee jireenyaaf du'a gidduu jirti. Yaalamuufis humni isaa hin jiru. Isa kaaniif guyyaadhaa guyyaatti gammachuun ida'amaa yoo bulu, kaaniif immoo rakkoo irratti rakkootu dhalata. Falmataaf haati isaa waa'ee jireenyaa yaadda'anii utuu jireenya jiraachuunsaa itti ulfaatu waggaa dheeraa yeroo kana ishee dhiphisu gola yaaddoo guuttetti yaaddoo dabalataatti ta'eera. Sammuun falmataa kanaaf furmaata barbaada waan jiruuf ijji isaa gamoo ijaarsarra jiru tokkorra buute. Yaadaan qabee gararraa hanga gajallaatti xiqqoos dhaabbateetti yaadee sammuu isaa keessatti tarii na hojjechiisuu laata jedhee of gaafatee gara gamoo kanaatti gore. Kaayyoon isaa waan argate hojjetee qarshii argachuun haadha isaaf qaqqabuudha. Kanaaf sadarkaawwan gamoo sanaarra deemee yeroo ol ba'u lubbuu haadha isaafis umurii akka dabalaa jirutti lakkaa'e. Miira sodaan suuta gara gamoo kanaa yaade. Utuu sodaatuu itti siquun dhaabbate. Abbaan qabeenyaa sunis dhimma nama isa cinaa jiru iyyuu hin godhanne. Callisee bilbila isaa haasa'a. Falmataan erga isaan haasaa xumuranii booda cinaa isaanii dhaabbachuun sagalee gadi qabee gungumuun dubbachuu eegale. Gara isaaniittis dhufee sagalee gaddaa fi miira gadadamaan, maaloo adaraa keessan hojii hojjedhee harmee koo fayyifachuun barbaada. Adaraa keessan harmeen koo tuulaaluu na jalaa du'uufi maaloo hojii na hojjechiisaa jedhee yoo waaqni namaaf kaaseef jedhee dubbate. Abbaan qabeenyaa callisee xiqqoo erga dhaabbatee booda xiqqoos kolfee gara falmataattis galagalee, amma immoo bifa jijjiirrattanii gara koo dhuftanii akkasitti kadhachuu eegaltanii? Maal isheen kun? Hojiin kun tapha ijoollees seetee beenoo amma narraa gadi beeka jedhee falmataa darbatee lafatti dabale. Falmataan baay'ee rifatee hojii na hojjechiisaa jedhee gaafachuun isaa hattuusa gootee isa salphifte. Akka nama yakka dalageetti hojjetoota manichaan dhiitamee kabalamee gadi darbatame. Dinqiidha. Harmee isaa oolfachuuf qorichas kadhatee hojiis erga dhabee ofuma isaa gara harmee isaatti akka duwwaa harmee isaa du'a oolfachuuf fiigaa gara manaatti gale. Balbala isaa qees suuta gara manaatti ol seene. Harmee isaa harmee jedhee harmee haa ta'u malee falmataan ija babaasaa harmee koo si waamaan jiraam maaloo naaf owwaadhu harmee koo harmee naaf deebisi deebii kanaaf hin callisiin harmee jedhee mataa isaa qabatee iyyaa gadi ba'e. Tokkitti isaa yoo dhabe kan itti obsu, yoo argate kan waliin qooddatu, harmee isaa ishee gara laafetti ofii beeloftee qofa isaaf qabsooftu, harmee isaa ishee garraamee jiraachisuuf sababa kan taate harroof cinaa dhabee iyyaan maraachaa daandiitti ba'e. Harmeen falmataa afaan abbaa isaa qabattee yaaddoo fi dhiphina jireenyaa falmataatti dhiistee addunyaa burraa burree kanarraa godaante. Qabsoo jireenyaa inni hadhaan sun dhiiga namaa xuuxee lafee namaa haphisu sun nagaa waan jette fakkaata. Falmataan haadha isaa deebisachuuf lafarra gangalatee biyyoo haadhee boo'ee garaa isaa irra